Ani Itiyoo Saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isiniif darbu. Guyyaan irraa jimaata onkoloolessa 7 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 27 bara 2014 kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Gulaalaan qophii kanaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Piroodyuuseriin keenya kan qophii kana isiniin gahaa jiru immoo Nigusuu Taamreeti. Oduu har'aa kan nu dhageessiftu Jaalannee Gammadaati. Amma gara Jaalanneetti isin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaaf daawwattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Dubbii himaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Steefan Juurik kamisa kaleessaa ibsa kennaniin gargaarsi dhala namaa akka Tigraay dhaqqabuu qabu hanga ta'uu malee akka hin taane yaaliin jirus marti lubbuu namaa oolchuu fi waan gaddisiisaa uummatarra ga'u guddaa ittisuudhaa jedhaniiru. Qooda nurraa eegamu gumaachuuf akkasumas mootummaa Itiyoophiyaa fi michoota keenya waliin hojjechuun uummata miliyoona hedduu Tigraay, Afaariif naannoo Amaaraa fi guutummaa biyyattii keessaa deeggaruuf hojjechuu itti fufnaa jedhan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres danqaa tokko malee kana gochuu akka dandeenyuuf akkasumas ariitii haalli sun gaafataa jiruun akka dhaqqabnuuf mootummaa Itiyoophiyaa gaafannaa jedhan. Hojjetoonni keenya kan gargaarsaa akka jedhanitti karaa tokkittii jiru kan gama Afaariin Tigraay dhaqqabanii gargaarsa dhala namaa raabsuun akkaan daangeffamaadha. Torban darbe konkolaataa fe'umsaa 80tu nyaata waan qaama namaa gabbisuu fi gargaarsa kabiroo fe'uun Tigraay seene. Garuu akkuma kanaan dura dubbataa turre gargaarsa barbaachisu achiin ga'uu fi guyyaatti konkolaataa 100 erguu qabnaa jedhaniiru. Kan akkaan barbaachisaa ta'an boba'aa fi dawaalee erga baatii adoolessa darbee kaasee akka Tigraay seenu hin eeyyamamne balaliin xayyaaraa kan gamtaa Awurooppaa inni lammaffaan gargaarsa nyaataaf kanneen biroo toonii 10.6 fe'ee kaleessa Maqalee seeneera. Kanas kan simanne ta'uus isa barbaachisurra baay'ee xiqqoo ta'uu ibsinaa jedhan Juurik. Gabaarraa waan jireenyaaf barbaachisu dhabamuun akkasumas yoo argames gatiinsaa guddaa ta'uu ibsuun fakkeenyaaf Maqalee keessatti zayitii nyaata ittiin bilcheeffatan harka 433 dabaluu ibsan. Hanqinni waan jireenyaaf barbaachisu kan akka boba'aaf maallaqaa kanaaf jecha michoonni waliin hojjennuuf nutis waan hatattamaa Tigraay, Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiruuf deebii kennaa jirraa jedhan. Erga baatii hagayya darbee qabee uummata 400,000 fi 40,000 caalu bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti akkasumas uummata 72,000 bulchiinsa naannoo Afaar keessatti nyaata laanneefii jirra jedhaniiru. Badhaasa Noobel kan hogbarruu bara 2021 barreessaa akka ta'e Abdurrazaaq Gurnaa injifatee jira. Dhiibbaa koloneeffannaan geessisee fi waa'ee baqattoota galoo galaanaa keessatti aadaa fi ardiiwwan addunyaa adda addaarraa walitti dhufanii gidduu kan ilaaleen ejjennaa hin daddaaqamnee fi haamilee cimaan waan barreesseef badhaafame. Gurnaa kan dhalate bara 1948tti yoo ta'u tuujii hindii kataate odoola Zaanzibaar keessatti ega guddatee booda dhuma bara 1960mootaa akka baqataatti biyya Ingilaand seene. Kitaabota 10 kan maxxanse yoo ta'u seenaa gaggabaaboo hedduus barreessee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afgaanistaan kaaba dhiyaa kutaa Kunduuz keessa ka jiru masjiida musliimota shi'aa kan namoonni itti heddummaatan keessatti jimaataarraa dhoo'insa boombii humna guddaa qabu dhaqqabeen kanneen achi turan keessaa amantoonni ajjeefamuuf madaa'uun ibsamee jira. Balaa kanaaf battalumatti itti gaafatama ka